Gubbattiin agarree ibiddaan taphatte jira. Bakka ati nama jaalattu eega dhabdee Hin barbaadu bakka Suuzaanis hin barbaadu. nama si jaalatu bakka kam godhuu dandeessa farree. Maali Samiiroo wal jaalatu jiran kaameraa dura fakkeeffatu jiran malee. Nama si jaalatu dhabuun qabdu gaa farree. Sababa kiyyaatti akka ta'e naaf gala. Hanichoon farree dhiistee jirti. Jaalamaan jaamu barbaadu bakka. Suuzaan illee farree jaalatti. Obboleeyyan nyaatamu hundinuu Suuzaan jibbanii jiran bakka. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nagaa isin gaafachuun barbaada. Yaadni keessan hedduutu akka nu jajjabeessa. Koomentii babbareedaa nu godhu jirtanii achumaanuu viidiyoo kana akkuma ilaaltanii saabskiraayib akka nu gootan abdiin qaba. Ani dhimma dhuunfaa kiyyaatii fi isin jiraannee bakka biraan jiraadhe farree garuu hedduu dhukkubaani akkaan viidiyoo irraa arkuusan yoo ta'e sababa kanaaf jecha amma garuu farree dhaqee gaafachuun barbaada. Osoon farreen dubbisuun turatti Samiirii fi Hanichoo fa'aa bira dhaqeen ture Hanichoo argachuu hin dandeenye garuu Hanichootu bilbila Samiir naa kenne Samiir dubbisaan ture achirratti Samiiris akka jaalala Hanichootiin miidhamaa jiru wanta akka takkanatti hime anilleen Samiiriif Hanichoo akka waliin jiraataniin barbaada. Farreen Suuzaan wajjin jaalala eegalee waan tureef gidduu kanatti farreen waan Suuzaan dideef Suuzaan miidhamu jirti. Suuzaan jaalala farreetiif jecha hedduu nama aarsaa hedduu kafilee jiru akka namummaatti hedduu nu dhagahama akkuma hannaan duraan farree jaalatutti Suuzaan illee farree jaalatti yoo farreen itti hin deebine bakka ana ofiin ajjeesaa farree malee jiraachuu hin danda'u jireenyi farree malee natti hin tolu wetti waan kun qabnu gaa jaalaltii gaa isteeppii kana hunda nama geessisa kanaaf anis wantiin godhu arraa farree bira dhaqee gaafaan laalu bakka farree yoo hin dandee sossobee akka Suuzaan hojii walitti deebi'an godhuun qaba. Maaliif Samiirri achi gubachaa jira jaalalanichooti waan ta'eef akka filannaa takkaatti faraan yoo Suuzaan hojii jiraate dasna ja'anilleen maaliif Hanichoon farree dhiistee jirti. Ani sitti deebuun barbaadu jettee kan farree miilarra kufee kadhate farree harka darbitee waan jirtuuf abdii waan kutatee natti fakkaata. Farreen waan deebitu natti fakkaatu jechuu barbaadeeti. So kanaaf kan rakkachaa jiru amma isaan lamaan gidduutti Suuziidha. Suuziin bakka jireenyi farree malatti hin tolu wayim ifiin ajjeesaa wayim biyya kanarraa hin baasii malee jiraachuu hin danda'u farree kiyya ani isin jaaladha jaalala kiyya akkanaa hubattuun barbaadaa jechuu jirti Suuziin jechuudha. Illeen Suuzii fi farree walitti hin araarsaa yoo hin dandeenye yeroon farree bira dhaqee jechuudha fayyaa farree laaleetiin achi booda gara jaalalaatti seenaa isin jechuun barbaada. Asumaan hanga ammaa saayiba kee bira dhaqee waa inni itti jiru haala inni keessa jiru gaafachuu dhabuu kiyyaaf naaf kolshaa dhiifamaa isin gaafachuu barbaada. Farreen dhukkubinaaf naagitaa turtanii keessaan dubbisaa turtanii garuu immoo farree yeroon dawwaluufitti bilbila irraa haasuu hin dandeenye hanga ammaatti tarii natti aareeta maaliif nan gaafne jenna aareeta garuu immoo ani viidiyoo isaa akkuma argeettiin dawwalee fi neelaan kaasne sanis maaliif akka neelaan kaasne aniin kun isaan aarsimoo sababa kiyyatti Hanichoo fi inni kan wal dhabani sanii jecha neelaa haasuu dhabe moo maal kan jirudha anis kan rakkisaa jiru amma gara mana farree ittiin deemu deema. Farree. Awal akkam fayyaadha. Fayyaadha. Maal taatee tu? Wanta ana fayyee. Si dawwalee bilbilaan kaasu garuu maaliif? Sa'aan. Maaliif? Kini maalis? Balaa liqimsi daaniti. Qoy maal taate? An viidiyoo agaree si dawwalee hin kaastu. Suuzaanis dawwalee Suuzaanis ni elaan kaastu. Ani jaraa iddoo maaltu jedheen cinqamaa ture. Achi boodaan gaa bakka afirraa maal ta'e maal akka ta'e niin gaafadha jee amma firaa dhufe. Maali garuu maal taate? Maal taate? Garuma kana keessan naqabeetiin kan malee bakka yeradhee du'eetiin galee alhamdulillahi garuu Suuzaan micoon sun dhuftee lafaan ol qabdee garuu amma na dhuftee egaa nan fayyina dhuftee biroo asin jiran egaa dhiifama saayiba ani akkas jedhan viidiyoo keessan kan jiran dhukkubullee viidiyoo kan ilaalaa no viidiyoon dhugaa keeti
فيديو يوم الدلقة سيتنا إيه تا guyyaa salaatee halkan isaa viidiyoo gadhiisuu deemtu guyyaan dalagee si galee guyyaan dalagee guyyaa isaa halkan gadhiisuu deemtu jechuudha viidiyoo viidicha kee ati halkan si dhugumee ture mi guyyaan dalagee guyyaa dalageetiin kute. Alhamdulillah amma hundaaf fayyatiin jira fayyaa nageetiiti duraan deebiitiin jira saayiba nageeti. No halkan san dawwalee giseen dawwalee. Amma ilmeen qabaa ilmee san amma deemee diradheetiin yoo bakka yoo nuti hojii dhayinaa. Saayiba dubbar bilbila kaasuu qabdu ture waan feetillee bilbila maanis yaalaa kaasa anaaf sababa lakki si yaalaan kaasu Suuzaana kam saduu dandeesse so wallahi viidiyoo garraan mumchoon viidiyoo bilbila sillee bila kun firaa godhe ture Suuzaan maaliif isin jaalala addaachuu fete jaalala kan addaatu barbaadu wallahi kana booda jaalala waan jaamu barbaadu jaalalti tana miite tarkoon irra geessu jirtu haga ammaatti bakka waan jaalala jaamu kana booda jireenya nagaa dalagadhee bakka dalagadhee مي خلال jiraachisuun qaba. خلال لين جاي مفرّي مجي يوم يدوس جالتي يو سوزان داتي أنا كان بوقت يوم يدوس جالتي. نجالتي متي ما كالدنيا نجالة نسايبة. أكفي تمام نجالة. نما سيجش أكفتو جال مرة عين بلفت يجون. مخرب بلبنا باسي الحمد لله فيان كابا. فيتين جرا. منا كمان دمني. ما كان عندي مال اللي مدرج جلافي اللي من كابا بيتا. أوكي دايتي تورتي اللي ميك أبدا جمال لي. هذا اللي قلقلاس ترادين تروي. أمس جنام هالين كابا أما دي متين درد فا ما لسنجان وجمعنا وجرينا راكون كاو لو كمي سامع لسنجان وانتي شوكارا راسي كيسي خي شوكارا راسي سابا يرار سيرا نيوكون كل أجابون برا ترى أتي أما لا ما تابو تكفاني أدين جيسا كجيسان سن شوكارا كي يوريجي وريجي أوكي ما جيس إنزايمي وان جامو جرجع نمدا إنزايمين سن غراشرا تبجا الدنيا تيمي سوا سيرا أيه بكا garachi khema jaya jira no khinina kana wal kamena kana خليني أقول لك no mika ta ko budu chikasi jira kana khina amal ko sura sbuta kana mika ta budu chikasi jira أتي مال سايبا كغرس أكسايبا تيون سغرس يادل فراديس نيادل نيادو جالا جالا تي فيجين غرومو نمس جالا تو أكو مخنا تاب جربي خم سوزاني سا حلو مخنا غيز جبتي كزيتنا منا imagine كيزين غودي تشولا سمو ريتي أما تشولا تسمى نجي سايبا نجي بكا سوزان lubbuun situ maambaan ammaan dirree beetiin yaa saaba kiyya lubbuun situ maambaan saaba kanatti lubbuun tiiboo geesse bara bakka jaalawwan jaalawwan barbaadu bakka Suuzaanis duba michuu tana kan nichoon isaanis ta'e Samiir hojii wal jaalachuu dimte amma kaameraa dura baaniiti nichoon faan akka nama waliin jaalannee fakkeeffachuu jiran malee Samiirii fi nichoon wal jaalachuu jiran akka hordoftoonni ittiin aarreef yookaan hordoftoonni miira biraa keessa galanii akka ittiin aarreef hordoftoonni keessi ni arka viidiyoo kana hordoftoonni xiyyeelee numa arkan ni arki jeetii yaada hannichoo fi Samiir maamilii كاميرا درو غاري فكي فجرا مالف مامين غارون جالو تجختي مامي خيس مامين جالو درو غارا سمير جيتي غدون دسين جرا مريدان غور جرا مامين سوابا هنشوف أوا في عشان قلت خليني بولتي ساتو ديجا يا روسي جالو ساتو نو والله بولوني جرا جالو ساتو ليماني وجولوني نجا غرو مامين جچو أما خيستي ركون نرجرو ركو غدار جرا جارت ساتو جولولي مين بيخ عينا وقن هاتو مو غرو مامي متاني سا أبا خنوفي كنت شفتي مرين ديمو جرا بيخ أبا بانيس وانو دينو مرين ديمو جرا تك تك تين بيخان قرو ما نيجو في سمير ولين جرا كاميرا رتي مو كنا مو نجال النتي أبا با ولي واتقني سمير يسيني رد دربيته كنت شفتي أسمسلو وانتي فكيسو أبكا فكي فتشو كاميرا دلوقتي وردفتوني كانت أرجانتي أوزما كنت تاريتي ولا جال لا ثاني ولا كيس جرا دجو نما إجانة كتيجرين نايم جاين لين ديمو إتفو جراتن وردفتوني أنا قارو سمير دبيزن توري سمير نما بقى أنا تشوف بجو فكيف جرا جالة سيتي والجالة جرا هنيتشون أنك أنا ميلر رخوفي يرتك استاتن يرتيو ربي سداد جالة تيجر تبرتيس نمين جالة تنجروها ما وري خجالات نمين نوما نما جالة تا ميلر رخوفي جوجالة موجودة دربيته دمته بقى أنا سكرتين عبد الرحمن خنافو كان بودي يشوف أبو هاي أنت سنة كنا الفاتح مرة والله وقال بجو أنا جيراني خنا نبيته الحمد لله لبون خنا باته وان براتك بقى كنا جالة كيسة هنيتو استدباني عبد الرحمن روديسيس نجي أنا جالة سمير سيوجين أنا مو والله جالة وان جنجي بيتين جرا بقى سوزانيس أكرب بيقول التاجراتو نمسي على دوبا كم قرون دي سفرة بقى أنا من جالة تقول أكرب بتياتو بقى إن أنا رامرتو باينا بوتشي أنا خنا ركوب جراتو نين بقى كنا جالة جرتو جالسين نرك أنا بجت اسمني سيلين بقى
خانين بيغامي Sittiin جالسي سيدي تجرمالي سيدي تجرمالي أنقافة خاني ولمان ترى Isin nama jibbee jira bacira jetti yoo duute Suuzaan qabrii itti irra dhaabadhu carraa Ameerikaa sanillee duraa gubee jira. Inni akka hin deemne jechuudha. أوكي أكا جرانسي خرد قبل Harta akka hin deemne duraa godhee jira jechuudha. Abbaa qabeenyaatiin guutumaa guutuutti bakka jibbanii jiran ijoollee. Suuzaan harmeesii qofaatu naan fadha. Harmeensiitis bichaan isiirraa miruu hin dandeessu. Maaliif Suuzaan takkitti qabdi haati. Takkitti qabdi qotu sodaasi. Isii bicha qabdi. Sanii faati irraa nafne. Obboleeyyan jedhamu hundinuu Suuzaan jibbanii jiran bakka. Sababa kiyyaatti akka ta'e naaf gala. Kaleessa waggaa ayyitee natti himte jechuudha. أها وبلاين براني قبديسين قالوا هاتي مو يسيقوا فقبديتشو هذا الرأي أوكي هاي نولفا تفرد وقاد بتشوا ما مجودا أكمل يدوز مربان بيتا أما هنتشون إيجا بقى جالا خي دابد جرات كسر كذا تيسيد ده بقى أنا اللي هنتشون جوري سيديو سوجاله قالوا أنا ولا سيديو سندن دينه إيجا ولا ما نتورمي Maali Samiiroo ijoollee jaalatu jiran kaameraa dura fakkeeffatu jiran malee jaala keessa jiranii barjarri. Bakka ati nama jaalatu eega dhabde nama si jaalatu dhabuun qabdu gaafarre mee kam gona nama jaalatu dhabde anichoo si jaalataami dhabde Suuzaan si jaalattiim si dhabuun qabdu gaafa Suuzaan si wal jaaladhe ture illee bakka amma garuu eeggattuun cufti uumamtee kun cufti karaa kanaan dhufte bakka isiin tun jaalatu namii dhufi hagaa waa takka harkaan dhabii waa'ee naa kamaan dhaqu dhabetti amma garuu Suuzaanis hamma jireenya kanaaf harree hedduu ulfaata amma namoonni takka takka akka jedhanitti amma akka haasawanitti kan hin dhagu jechuudha ganda keessaa akka saabbaniitis farreen waan Suuzaan ni kaana godhu jettii fi bakka ni kaa godhachuuf oduu dhiisaa jira digalee. Ni kaa maal irratti hin godhadha aniin kun maaliin qabame ifii fi lubbuutii tan nama jiraachisuu hin dandeenye baran ni kaa kana godhachuun dura if jiraachisuu danda'uun qaba if jiraachisuu danda'uun qaba dura. Yoo namni sabboortis godhu jiraate sabboortis akka isin godhadha anillee hortoota keetti siif himuun barbaada. Sanirraa kan hafe garuu waan takka takka isinis dalaguudhaaf yaala. An dalagaa mataa amma Suuzaan akkanaan jettetti kuma shantamnu ergeeti isumni xiyyaa. Promooshinii jettee balaa keessa na buusu qaate gaafas. Isumni takka na hidhuu takka uumuu biraan na godhuu gaafas. Malee dalagaa isin eegalchiisu. Dalagaa maal ta'e boo? Sababa maaliitiifin akkasuma deebitu barbaadani beektaa? Waa'ee isuma asii xiqqoo naraatu biti. Sammalees durattis xiqqooniin beekan xiqqoo jechuun Suuziifaan dilas hin beekne malee waa'ee isuma asii dhageetiin ture. Dhukkub jiran jedhan maal tarta godhanii? Suuzaan moo? Isumaa dhukkub jiran jedhan Suuzaan masaa. Bakka dhukkubbii keetti dhukkubsi gaama jaalala keessan bakka deemutti bakka nama cin qoraan si beekte isin sammaa waan abdii murtee isin amma abdii waan murtee na fakkaatan beekta. Kana booda farree sittin bakka sin dararu sittin deebuu naan jettee kana booda jaalatii jaalasa jekkoo obsuun qaba maal jettee qotte jaalala garuu dhukkubi jiran jedhan Suuzaan. Amma kana gootee ofarree akka saayibaatti amma kan si gorsu eegaa inni choon si sidde dirqama gaa nama si sidde takka nutis jaalle kaameraa durattis jaalle kaameraa duubaanis jaalle dadhabne hannaan akkasitti hin deemne jechuudha hubanne kana si beektaa. Samiiris achi gubachuu jira kana jechuun jaalatu saniisi san gubbaan ammas Suuziinis rakkachuu jirti. Wayin biyya kanaa hin bahu fi ajjeesaa gaa turtanis waliin nu araarsii maal itti nama jaatu. Dawwaltee sin jirte gaa? Acha turte gaa. Osoo sin dhukkubin dura na jechaa turte. Gaafa adda baanullee yoo harkitee turte fiduu san bakka ani farni abdiin irraa hootee fakkaataa na Egaa fakkaata. dhukkubsi dawwaltee sin amma? Egaa ayisi dhukkube naan dawwalle garuu osoo sin dhukkubu san dura kadhatee turre harka darbiteen deemne achi waliin sossobeennee ani si yelan kunne ati ceenamne ani si dubbisa achi addan baane guyyaa sanii hanga manaa cinaa geessee jechuudha. Hanga mana cinaa geessee anis bakka irraa deebi'e jechuun mana seentii ergaan beekee booda jechuudha. Namni saalarra ni jiraatu ture yeroo akka isaa son achi bakka akka isin karaa biraan bannees eegan amane boodaan irraa deebi'ee ture si galee guyyaa sana dawwaltee halkan isaa jechuudha. Nuuraa jireenya kiyya anfaarree malee hin ta'u jiraachuu hin danda'u. Yoo isa dhabe bakka ifiin hojjetaa hangatti bakka. Sooba isaa jetti eesuma kiyyaa wal dhabee carraa garaagaraatiin illee hin dhabee naa jette. Gaafa sana immoo akka ati amma naamte kanatti eesumnis carraa Ameerikaa san bakka ni hambisee hin beeku waan irraa beeku hin jiru. Ara dawwaleeti warra achi cufatti bakka yaa Suuzaan dara qabni beektaa? Akka waan laal bakka achi kan nu fadhanii. Ameerikaa sanattuu bakka nama wayitiif kan nu barbaadan. Akkasuma bakka carraa achi sun sababa sanii isaan ka'e wanti jiranii bakka san cufa akka irraa gubatanatti himte bakka akka waa'ee gama kana bakka. Farree yoo kas ta'e gaama hundi kan ta'e. Lafatti hafee ani bakka bittaan qabadhu qabu jireenya kanarraa naan jecha turte kaleessa waggaa hospitaalaatti bakka osuma naan deemtutu ni bochi wayitaa ba'uu jirti
Ani immoo keessi kiyya jaalaan gala jaalatti deemuudhaaf naan eeyyamne. Kana booda maali jireenya mataa kiyyaa irratti xiyyeeffachuun qaba saayiba kiyya bakka. Jireenya mataa kiyyaa irratti xiyyeeffadhee jiraachuun qaba. Dalagachuun qaba. Ilma dhiiraa tokkoon. Sanammaa akkas dalagachuun beektaa jaallasin dorkitu maaliif ta'e beektaa yeroo ammaa kanatti silaa akka dhugaa dubbachuun nuti jaallattuu nu barbaachisu ture nuti dargaggoota silaa hojjechuu qabna ture dalagaan doorsuu qabna ture garuu jaallatis hin dhiisu. Akkas gaa yoo si dhiistee dhiistaa miree waan si dhiisne takka immoo waan dhiisnu hin dandeenye takka immoo walumaan oofuu irra gaariidha. So kanaaf Duuba maaliin godhuu dandeenya saayiba kiyya? namoonni godhuu dandeessati jechuudha. Dalagaa keessatti dalagachaa kaa hojii jiraatan inni kaafraa nu godhu. Suuzamu. Awwa nurra kiyya amma. Ani dhugaa dubbachuu amma ani faa hafna godhan farree wallahi. Amma naaf. Namni hafna godhe. Siin jaaladhaami saayiba kiyya waliin nu aarsin eenaa siin jira. Wallahi waliin nu aarsin. Waan akkana illee rakkoo jiraan hin jiru. Suuzamu. Eenaan hin jiru bakka. Maaliif farree? Amma ilmeen qaba isaan dhageesseeti deemuun barbaachisu. Bakka waan akkanaan hin jiru. Hin barbaadu bakka Suuzaanis hin barbaadu. Jaalawaan jaamu barbaadu bakka. Sababa keetitti adda baanee na boci takkasee amma hangaatti dhukkubduu kana naan waliin malee dantaatee tijjiin bakka. Dantaatee dantaata bakka. Waliin dareenya kun dantaatee tijjiin bakka. Namummaan dhagama kafarree. Itti obboleeyyan moo qabnaami? Ni qabdi obboleeyyan. Eegaa namummaan dhagama ree. Mana kiyyan. Wallahi. Waa'ee gama kanaa yaadin. Kana ta'e si yaadin. Ne yaachisa faraan dhugaa dubbachuuf akka namummaati yoo yaadde ne yaachisa. Sababa sitti ettee na bochisiin takka jee. Ani choon sanumaa hin kaa. Mee akkamii godhaa? Natti hin boo'in jinkaa. Ishi haa natti hin boo'in mee ani haati duraannu. Ati garuu namummaa sitti dhaga'u farree. Nama si jecha carraasaa dhabe. Gubbattiin agarree ibiddaan taphatte jiran garuu waa'een keessa jiru kanatti qabna. No isii sababa sitti carraa mirkaan dhabdee miti. Haa dhabdu. Egaa. Isin ilmoota koo dhamma dura. Sababa heettiin garuu kan hundi waan ta'e sababa heettiin kan sun miidhuu farree. Anamma kanneen as dhufeef isii saraarsuuf si galee. Mataan dhukkubsin gaara bisu. Garuu immoo waan kana akkatti addum. Awwa haali qattee mani bakka waa'ee kanaatti mana mataan dhukkubsin gaara nuura. Si dhukkubsu yoo barre. Nadi bakka na laalu dhufee mi? Si laaluuf hin dhufee garuu. Bakka na laaluun kana dhukkubsudha. Nama dhukkubu jiru waan farree amma nu dhukkuba naa jirtaa mi? Bakka nuura asii hojjaasuu dandeenyu dilbeen qaba. Nageetti. Farree akkamii duba? Nageetti. Bakka dilbeen qaba. Kai bakka tisin hojii yoo dindiree. Awwan beekoo. Wanti keessan kun nama dhiba hedduu takka wallaahi. Maal jee kan dubbannu beeku wanti zaman yaa kun farreenis amala kanaa qaba. Ilmeen jira laafee. Ilmeen jira na farree mi'a haasoo nu qabbaneessu. Aku waan takka tinis hojjaasuu hin qabu nuura. An bakka waa'ee michoo tana waa'ee Suuzaan dhuftee mataan dhukkubsin bakka. Ishi hin dhukkubsu ati namummaa si dhagahu farree. Nuura anis qaama uffataan uffadhaa. Uffata uffachuun dorgoneera garuu namummaa si dhagahamu namas jecha yeroo tokko sun midhugu namas jecha ifiin fannisa jee fannisu namas jecha ifarraa haadha fedhu namas jecha haadha fedhu mormatti. Bakka nuura amma haati dhufee. Meeqa taa'e farree ni yaala. Ilmeen qabas isaan dabarti. Bakka ani haasoo mucoo kanaatti mataan dhukkubsi. Asi dhukkubsu meeqa ni haasoo jiru farree. Yoo na barbaachisa. Awwan ulfaatan. Nuti maal nuti kada dubbachin kee kana keessa maal nuyi tanaa. Sina kuudhaaf dhiifamu. As keessa sina kuudhaaf dhiifamu. Sababa diraamaa waliin daleeneetti seenteetti deemu. Amma suusii akkamiin godha? Amma kaameeraa kan cufadhu keenyaas. Kaameraan hin cufadha rakkoon qabu. Kaameraan hin cufadha amma Suuzaan akkamiin godha? Ati mataan kee kun fayyaa siin qabu faraan. Nama si jecha wanta dhabe. Nama si jecha carraa dhabe. Dhageeqa. Jaalalaan miidhami. Wanti sadarkaa kanarraa nagee. Duba jaalatti si muuta jaalalaa. Wanti dhukkubarra na buuse maali? Narraa tara deeq looba dhuqa. Wanti dhukkubarra na buuse maali? Dhalaan lama jaalachuudha. Saayiba bakka jaalalawwan jaamutu kan godhan jireenya mataa kiyyaatiin jiraachuu barbaadu. Bakka hin taane xaarsaa wal jirtu amma fakkeenyaaf gaafa hanicha jiru sanis wal jaalachuu jirtan. Amma dubbii lallaaquu gaarii hundis. Bakka amma kaameraa cufii ni ana kaameraa. Nura asii achi mantan. Waan katiisi kaameraa cufii kaameraa.